Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan keenya jimaataa eegalamee jira. Qophii keenyaarraan mootummaan Itoophiyaa himannaa USAID fi Human Rights Watchiif deebii kenne. Naannoo Amaaraa magaalaa Adda Birataaboritti humnootni TPLF haleellaa meeshaa waraanaa guddaan raawwatan jedhameen namootni nagaa ajjeefamu. Nuti kan beeknu tasa ta'uusaati. Namnis jeeqameera. Namoota nagaa ajjeese. Nama 5 fi namni keessumaan biraa dhufee jira. Walitti namoota 6 kan ajjeefaman. Barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti waraanni dhaabatee mariin akka gaggeeffamu gaafachuu fi manni murtii galmee Jeneraal Tsaadiqaan jalatti kanneen himataman akka qabamanii dhiyaatan ajajuu isinitti himna. Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa ji'a dhuftu keessa mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa qopheessuuf hojjechaa akka jiru beeksise. Press Secretariin waajjirichaa Billaneesiyyum har'a miidiyaaleef ibsa kennan keessatti mootummaan ammallee humnoota TPLF waliin mari'achuuf yaadni jiraachuu ilaalchisee gaaffii miidiyaaleerraa dhiyaateef jalqaba TPLF dhukaasa dhaabuutu irraa eegamaa jedhan. Marii kana waa'illi koo Habtaamuu Xibaboo hordofeera. Anis bilbilaan dubbiseen ture. Galaana dhimmi gargaarsa namoomaa keessattuu lammiilee naannoo Tigraay keessatti argamaniif taasifamu dhimma ibsa har'aa irratti ka'e keessaa isa tokko ture. Isaanis keessattuu hanga guyyaa kaleessaa yookaan hagayya 19 bara 2021tti konkolaataawwan gargaarsa namoomaa fe'an 318 naannoo Tigraay magaalaa Maqalee gahuu isaaniiti kan isaan himanii. Gama biraatiin gargaarsa namoomaa wajjin wal qabatee keessattuu namoonni naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti sababa haleellaa humnootii TPLF'n buqqaan 300 ol akka jiran dubbataniiru. Namoota kunneenii fi mootummaan Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa yookaan immoo WFP waliin ta'uudhaan gargaarsa gochaa akka jiranidha kan dubbatan. Deeggarsa namoomaa miidhamtootaaf dhiyeessuu keessatti dhaabbilee idil-addunyaa hiree qaban keessaa tokko USAID. Hooggantuun dhaabbatichaa mootummaan Itoophiyaa deeggarsi namoomaa naannoo Tigraayiif akka hin qaqqabne gama garaagaraan danqaa gochaa jira ibsa jedhu baasanii turani. Billaneen dhimma kanaaf deebii laataniiru. Eeyyeen Galaanaa Samantaa Paawoor dhiyeessiin gargaarsa namoomaa gama lafarraan yookaan immoo gama konkolaataatiin taasifamu akkasumas gama qilleensaan taasifamu mootummaa Itoophiyaatiin danqamaa jiraachuu isaati ibsaarra ganama baasaniin kan isaan dubbatanii. Gama biraatiin immoo naannoo Tigraay keessatti gargaarsi nyaataa yookaan immoo sooranni dhumaa jiraachuu isaati simaniiru. Dhimma kanallee gaafatamanii turan dubbiimtuun waajjira ministeera muummee Billaneesiyyum jechuudha. Isaan kan jedhan komiin kun irra deddeebiidhaan dhiyaachaati kan jiru yookaan itti fufiinsaa dhiyaachaa jira. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa konkolaataawwan gargaarsa namoomaa fe'anii gara naannichaa imalaniif haala mijeessaa tureera. Kanas immoo agarsiisaa tureera. Dhaabbileen gargaarsa namoomaatis immoo kana ragaa bahaa jiru waan jedhu kaasaniiru. Haa ta'u malee haala naannichaa wajjin wal qabatee dhimmi nageenyaa dhimma ijoo waan ta'eef sakatta'iinsi itti fufiinsa qabu taasifamaa akka jirudha kan isaan dubbatanii. Komiin kun deddeebiin ka'a. Deebii itti kennuun ni barbaachisa. Haasa'aan kun sirrii miti. Nageenyi hunda dura kan dursa kennamuufidha. Kun mariif hin dhiyaatu. Bakka rakkoon jirudha. Kanaan wal qabatee sakatta'uu fi adeemsi mootummaan lafa kaa'ee jira. Qaamni kamuu naannoo sana galuu barbaadu qajeelfamawwan kaa'aman kabajuu qaba. Dhimma biraatiin dhaabbatni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch ibsa guyyoota dura baaseen mootummaan Itoophiyaa namoota eenyummaa isaanii irratti xiyyeeffachuudhaan kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti seera malee hidhaa jira. Bakki isaan jiran illee kan hin beekamne jiru waan jedhu baasee ture. Ibsa isaa keessatti dhalattoonni Tigraay kutaalee Itoophiyaa adda addaa jiraatan dirqiidhaan bakki isaan jiran akka hin beekamne ta'aa jira waan jedhus kaasa. Dhimma kanaaf deebii laatanii. Eeyyeen gabaasni Human Rights Watch guyyoota lama dura dhimma dhalattoota yookaan immoo namoota sabaan Tigree ta'an ilaalchisee baase dhimma gaazexeessitoota biraa dubbiimtuu waajjira ministeera muummee Billaneesiyyumiif akka gaafitti dhiyaatedha. Dhimma kanarratti deebii wayita laatan tarkaanfiin eenyummaa namoota irratti xiyyeeffatee fudhatamee hin jiru jechuun kan isaan dubbatanii. Kutaa hawaasaa eenyummaa isaanii irratti hundaa'uun fo'anii miidhuun hin jiru. Duulli farra shororkeessummaa gama nageenyaan itti fufeera. Tarkaanfiin kun kanneen TPLF'if odeeffannoo kennan ergamtoota isaanii fi
kanneen maallaqaan deeggaran irratti fudhatamaa jira. Gochaan kun dhalattoota Tigraay qofa osoo hin taane dhalattoota saboota biroos ni dabalata. Kanaaf poolisii federaalaan seeratti dhiyaachaa jiru. Gama poolisii federaalaatiin jechuudha. Namoonni to'annoo jala oolan akka jiranis guyyaa kaleessaa poolisiin federaalaa beeksisuunsaa ni yaadatama. Habtaamuu Xibabuu Finfinneerraa gabaasa nuun geesseef sin galateeffadha. Atillee galatoome. Dhaggeeffattoota keenya gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasan isinitti himama. Dhaddachi sadaffaa dhimmoota farra shororkeessummaaf heeraa mana murtii olaanaa federaalaa galmee Leetinant Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaay jalatti kanneen himataman akka qabamanii dhiyaatan har'a ajaje. Ajajaan waraanaa duraanii Itoophiyaa fi yeroo ammaa mootummaa irratti fincilan Jeneraal Tsaadiqaan dabalatee namoonni 74 biroo irratti kana dura himanni banamee ture. Akkaatuma kanaan onkoloolessa 3 bara 2014 Jeneraal Tsaadiqaanii fi himatamtootni 54 hin qabamne biroon akka qabamanii dhiyaatan manni murtii ajaja kenneera. Namichi gamoo Koongireesii Ameerikaa Waashingtan DC jiru Kaapitaal Hiil cinaatti boombiidhaan sodaachisee to'annoo jala oole. Namni maqaan isaa Floyd Ray Roosbeerii jedhamu umuriin isaa ganna 49 ta'e erga doorsifni sun dhaga'amee sa'a muraasa booda harka kenne. Poolisiin US Kaapitaal konkolaachisaa konkolaataa piikaappii taate cinaa Koongireesii daandii gamoo Kaapitaaliif mana murtii olaanaa gidduu dhaabee ture waliin haasaa ture. Namni kun kaayyoon isaa maal akka ta'e hin beekamne. Taphataan kubbaa miilaa biyyaalessaa garee dargaggoota Afgaanistaan Kaabulitti xiyyaara US irraa kufuun du'e. Aangawoonni Afgaanistaan akka mirkaneessanitti dargaggoon taphataa kubbaa miilaa guddattootaa kun xiyyaara waraanaa US yaabbachuun baqachuuf yaalaa wayita jiru buufata xiyyaaraa Kaabulitti kufee du'ee jedhan. Dargaggoo Zaakiyaan Waarii umuriin isaa waggaa 19 yoo ta'u garee kubbaa miilaa biyyaalessaa dargaggoota Afgaanistaaniif taphataa ture jedhameera. Kaaba Yugaandaa aanaa Morotoo jedhamtutti poolisiin namoota nyaata aadaa naannichaa chaapatii jedhamu waan akka qiixxaa nama heddumminaan bitu adamsuu eegale. Sababni immoo namootni baay'isanii bitan kun saamtota loonii bosona keessatti dhokataniif geessaa jiru ka jedhudha. Odeessaaleen gaggabaaboon haganuma. Naannoo Amaaraa godina Gondar Kibbaa magaalaa Dabra-Taaboor keessatti haleellaa meeshaa waraanaa guddaan gaggeeffameen miseensi maatii tokko keessaa namni 5 ajjeefamuun himame. Bulchaa godinichaa akka ta'an obbo Qalamawarq Mihiratee kamisa waaree booda meeshaa waraanaa guddaa garee finciltootaa TPLF irraa dhukaafameen lubbuun namoota nagaa 5 yoo darbu daa'imni tokko dabalatee namootni 2 madaa'uu BBC'tti himaniiru. በዛሬው ዕለት ግን ቡድኑ ደብረ-ታቦርን ለማጥፋት ደብረ-ታቦር ለማውደም ንጹሃንን ለመጉዳት ካለው ፍላጎት gareen kun har'a Dabra-Taaboriin balleessuuf Dabra-Taaboriin miidhuuf namoota nagaa miidhuuf fedha qaburraa ka'ee meeshaalee waraanaa gurguddaa gara magaalaa Dabra-Taaboritti dhukaasuun namoota nagaa ajjeese karaa seerri idil addunyaa hin eeyyamneen namoonni nagaa aarsaa lubbuu akka kaffalan godheera. Humni kun gocha kana raawwachuu isaatiin uummatni miira jeequmsaa keessa akka galu ta'eera. Uummanni naasuu keessa galeera. Lammiilee nagaan xiyyeeffannoo haleellaawwan meeshaa waraanaa gurguddoo ta'an yeroo du'an yeroo argu uummanni nahuun kan nama dinqu miti. Uummanni manaa bahee of baraaruuf socho'aa ture. Booda karaa adda addaan hojiin uummata tasgabbeessuu hojjetame bakka jiranitti akka deebi'an gochuuf yaalameera. Xiyyeeffannoon haleellaawwan kanaa hospitaalota kan biraan bakka baankiiwwan jiran naannoo ganda duwwaa tokkooti. Tokko naannoo ganda duwwaa tokkoo mana jireenyaa lammiilee nagaarra qubate. Namoonni baay'een miidhaan irra gaheera. Mana isaanii keessa ka turan lubbuun isaanii darbeera. Ragaa hanga ammaa qabnuun miseensi maatii haga 5 ta'an lubbuun isaanii darbeera. Jiraataan magaalaa Dabra-Taaboor obbo Xigaabuu Taammiruu dhukaasni meeshaalee gurguddaa 4 magaalicha irratti raawwatamuu dhagahuu BBC'tti himanii namni balaa kanaan du'e 6dha jedhu. Bakka ani jirurraa fageenya kiiloomeetira 1 irratti sana dura sagaleen dhukaasaa meeshaa waraanaa guddaa ture. Akka tasaa baanee yeroo laallu sagalee guddaatu ture. Ani ijaan argeera. Awwaara guddaatu ture. Naannoo madaanalamii jalaa bahee halaalarra argine. Har'a Dabra-Taaboritti ayyaanni Dabra-Taaboor Yesuus ni kabajama. Haleellaan kan raawwatame tilmaamaan gara sa'aatii 5ti. Sana dura haalli ture callisaadha. Nuti ayyaana Dabra-Taaboor Yesuus kabajuutu turre qarreera jechuudha. Fageenyarraa sagaleen meeshaa gurguddaa ni dhaga'ama. Wanti biraan hin turre tasa dhufe
Nuti kan beeknu tasa ta'uusaati. Namnis jeeqameera. Namoota nagaa ajjeese. Nama 5 fi namni keessumaan biraa dhufee jira. Walitti namoota 6 kan ajjeefaman. Miseensota maatii tokkooti. Ergasii jiraattonni rifataniiru. Namni nagaan akka ajjeefamu barraan namni jeeqamee ture. Ta'us ergasii amma tasgabbaa'aa jira. Haleellaan kun kan raawwate naannoo Bataskaana Madaanaalamii jedhamuttidha. Magaalaa Dabra Taaboor keessatti fageenyaatii sagaleen dhukaasaa ni dhaga'ama. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Guterres Itoophiyaatti dhukaasni hatattamaan akka dhaabatuuf mariin akka geggeeffamu akkasumas lammiileen miidhaman akka gargaaraman dhaaman. Hooggantuun USAID ammoo mootummaan Itoophiyaa deeggarsi namoomaa naannoo Tigraay akka hin galle dhorkaa jira jechuun himatan. Sagantaan nyaataa addunyaas gargaarsa lammiileef kennuu irratti yaaddoo qabu ibseera. Hamzaa Hussein dabalee isinitti hima. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Guterres Itoophiyaatti nagaan akka bu'uuf dhukaasni hatattamaan dhaabbate waldhabdeen jiru marii siyaasaan akka furamuuf waamicha taasisan. Guterres haalli gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessa jiru haalaan hamaa akka ta'e ibsuun dhiyeessiin deeggarsa namoomaa danqamuu akka hin qabnee fi tajaajilli uummataa irra deebiin jalqabuu akka qabu gaafatan. Mariin siyaasaa biyyattii keessatti gaggeeffamu kun sababoota waldhabdichaa kan adda baasuu fi hiikuu akka ta'us dhaamaniiru. Humanitarian conditions are hellish. Millions of people are in need. Haalli gargaarsa namoomaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru akkaan hamaadha. Miiliyoononni rakkatanii harka namaa eeggatu. Misoomawwan bu'uuraa barbadaa'aniiru. Keessattuu dhiibbaan dubartoota ragaa jiru kan ibsuuf namatti ulfaatudha. Babal'achuu waraanaa ammoo namoonni hedduun akka hubaman godhaa jira. Yeroo kanatti furmaanni humna waraanaan dhufuu kan jirre hubachuun barbaachisaadha. Tokkummaa Itoophiyaa cimsuun naannoo sanaa fi darbees akka Afrikaa fi addunyaatti murteessaa ta'uu hubachuuf feesisa. Qabxiilee 3 jala muree dubbachuu fedha. Tokkoffaa qaamoleen hunduu hatattamaan dhukaasa dhaabuu qabu. Lammaffaa deeggarsi namoomaa kamuu gufuu tokko malee lammiilee rakkatan qaqqabuu qabu. Tajaajilli lammiilee fi misoomawwan bu'uuraas bakka itti deebi'uu qabu. Sadaffaa mariin siyaasaa dhimma lammiilee Itoophiyaa hundi keessatti hammatame gaggeeffamuu qaba. Haala kanaan furmaanni Itoophiyaaf argamuu danda'a. Direct the best way to peace. UN dhaabbilee biroo akka gamtaa Afrikaa fi dhaabbilee gargaarsaa idil addunyaa biroo waliin ta'uun lammiilee Itoophiyaa deeggaruuf akka hojjetus himaniiru. Hooggantuun dhaabbata gargaarsa Ameerikaa USAID Samantha Power gama isaaniin nyaanni hojjettoonni gargaarsaa naannoo Tigraayitti namoota barbaachisuuf raabsan of harkaa qaban torban kana keessa dhumachuuf jira jechuun ibsaniiru. Hir'inni kun sababii nyaanni raabsamu dhabameef osoo hin taane mootummaan Itoophiyaa daandiiwwan lafaa fi qilleensaa ittiin seenamu danquu isaatiin jedhu hooggantuun kun. Kanaaf lubbuu namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii baraaruudhaaf gargaarsi saffisaan gara naannoo Tigraay akka seenuuf mootummaan Itoophiyaa hatattamaan akka hayyamuufis gaafataniiru. Dubbii himtuun waajjira ministeera muummee Itoophiyaa Billanee Siyyum garuu konkolaataawwan gargaarsaa 318 ta'an akka gara naannoo Tigraay seenan akka hayyamameefii fi akkasumas dhaabbileen gargaarsaa baay'een naannicha keessatti hojiirra jiraachuu ibsiteetti. Akka UN jedhutti fedhii gargaarsaa jiru guutuudhaaf konkolaataawwan nyaataaf gargaarsa namoomaa fe'an 100 ta'an guyyaatti Tigraay seenuu qabu. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi naannicha akka seenuuf hayyamamaa jira jechuun garuu immoo meeshaan waraanaa akka finciltoota harka hin seenneef jecha ulaan ittiin seenamu to'atamuu qaba jedha. Oduu wal fakkaatuun Itoophiyaatti namoota gargaarsa nyaataa barbaadan miliyoona 11.9 ta'an qaqqabuuf maallaqni doolaarri miliyoona 288 na barbaachisa jedhe dhaabbata biyyoota gamtoomanitti sagantaan nyaataa addunyaa WFP. Amma waqtii beelli daran itti hammaatutti seenaa waan jirruuf walitti bu'iinsa Tigraay fi naannolee biroo biyyattii keessa jiru dabalatee ji'oota 6 ittaanan keessa Itoophiyaatti gargaarsa nyaataa fi wantoota jireenyaaf barbaachisan dhiyeessuuf hir'inni maallaqaa isa mudachuu beekseera WFP'n. Hongee dheerateen balaa lolaa mudateen weerara awwaannisaa qaqqabeen raafama gabaa jiruu fi gatiin midhaan nyaataa dabaluu isaatiin akkasumas weerarri dhibee COVID-19 itti dabalame yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 13.6 olitti tilmaamaman wabii nyaataa hin qaban jedha ibsi kun. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa gama isaatiin rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessa jiru furuun lammiileen rakkatan akka gargaaraman gochuun kan danda'amu yoo qaamoleen wal waraanan dhukaasa dhaabanii mari'atanii walii galan qofa jedhe. Dubbii himtuun ministeerichaa Maariyaa Zakaroova waraana loltoota Itoophiyaa fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru hordofaa jiraachuu fi dhimmi kun akka isaan yaaddessus himaniiru. Dhaggeeffattoota keenya akka caqastan BBC Afaan Oromootii qophiilee har'aa akka qopheesse Hamzaa Hussein tooraan kan isin biraan gahaa ture Angalaanaa Balaay waan hordoftaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebana.